Ashama harkafuun kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu sin nageessisnaa oduu waliin Ambaayiluu Nachooti. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa daangaa godina addaa Oromoo fi Shawaa Kaabaa irratti mudateen abbaa addaa dabalatee namoonni 6 ajjeefamuun dhaga'ameera. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa gidduutti kan argamtu ganda Caffee Dirree naannoo Laga Jaarraa jedhamutti walitti bu'iinsa mudateen abbaa addaa dabalatee lubbuun namoota 6 ol kan darbe ta'u loon hedduunis saamamuu Dooche Veleen jiraattotaa fi aangawoota naannichaarraa wabeeffadheera jechuun gabaaseera. Hooggantoonni fi jiraattonni godina addaa Oromoo haleellichi tiksitoota loonii irratti raawwatamee fi gocha humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ofiin jedhanii raawwatamuu ibsaniiru. Gama biraan bulchiinsa aanaa Efraataa Gidem kan godina Shawaa Kaabaa sababni walitti bu'iinsa kanaa ajjeefamte himuun loon 340 ol ta'anis saamamaniiru. Hoogganaan godina addaa Oromoo obbo Awwal Idriis akka jedhanitti haleellaan sun tokkummaa uummata lamaanii diiguuf humnoota finxaaleeyyiin kan raawwatamedha jechuun himan. Gama biraatiin bulchaan aanaa Efraataa Gidam obbo Abarraa Mokonnon misingaa hektaara hedduu irratti kan argamu looniin akka nyaatamee fi midhaan kaan ammoo akka gubate himaniiru. Loon saamamaniiru namoonni 2 gama keenyaan 4 ammoo gama isaaniin walitti bu'iinsa mudatee lubbuun baheeras jedhan. Hooggantoonni gama lamaanii akka himanitti namoonni nageenya hin barbaanne walitti bu'iinsa akka hammaatu taasisaa waan jiraniif isaan irratti tarkaanfiin akka fudhatu eerameera. Haleellaa wal fakkaatuun naannoo godinaalee kana jidduu lameenitti yeroo hedduutti mudataa tureera. Ji'uma darbe guraandhala 17 bara 2026 naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa aanaa Efraataa Gidemii fi Jillee Dhummoggaatti mudateen lubbuun nama 1 darbuu fi namoonni 5 ammoo madaa'uu isinii gabaafne turre. Isa duras bitootessa gaafa 2024 naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummoggaatti haleellaa qindaa'aa hidhattoonni faannoo Amaaraa ofiin jedhanii of waamanii fi humnoonni uffata poolisii naannoo Amaaraa uffatan bitootessa 9 bara 2024 irraa eegalee bananiin jiraattonni aanichaa 27 yoo ajjeefaman kanneen 40 ol ta'an ammoo madaa'uu isaanii isinii gabaasne turre. Kana malees sadaasa gaafa 7 bara 2023 naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursiitti haleellaa hidhattoonni faannoo onkololeessa 5 ganamarraa eegalee raawwataniin walitti bu'iinsi hidhattoota kunneenii fi jiraattota aanichaa gidduutti uumameen jiraattonni 18 ol ajjeefamuu isinii gabaasne turre. Sudaan kibbaatti xiyyaarri kufee caccabuun namoonni keessa turan hundi miidhamaniiru. Abbaan taayitaa siivil aveeshinii Sudaan kibbaa akka ibsatti paayileetiin dabalataa namoonni 15 xiyyaara xiqqoo kana keessa turan hundumtuu dhumaniiru. Namoonni balaa xiyyaara sanaan dhuman kunneen 13 lammiilee Sudaan kibbaa yoo ta'an 2 ammoo lammiilee Keeniyaati. Xiyyaarri sun kibba lixa magaalaa guddoo biyyattii Juubaa irratti kuftee caccabde. Magaalittii seenuuf daqiiqaa 30 wayitaafuu to'annoo tiraafikaa daandii qilleensaan ala taate. Qondaalonni biyyattii akka himanitti gareen sababa balaa sanaa qoratu iddoowwan balaan sun mudate bobbaafamaniiru. Qorannoon jalqabaa garuu sababa balaa qilleensa hamaa ta'een balaa mudachuudha kan himu. Xiyyaarri Keesnaa 280 Karaavaan jedhamtu kun qabeenya kubbaaniyyaa Citilink Aviation Ltd jedhamuuti. Biyya addunyaa irratti umrii xiqqoo qabdu Sudaan kibbaa bu'uuraalee misoomaa geejjibaaf toluun qabdu. Daandiin qilleensaa ishee mijataa akkasumas nagaa qabeessa miti jedhu. Sudaan kibbaa ergaa bara 2011 walabummaa ishee labsachuun biyya of dandeessi taatee hundooftees balaawwan xiyyaaraa 55 caaluu biyyattii keessatti mudateera. Wayita mariin dhaabbatee jirutti Iraan Ameerikaa salphisaa jirti jedhan chaansilarri Jarman. Chaansilarri Jarman Frederiik Meerzii aangawoonni Iraan qondaalota Ameerikaa qaanessaa jiraachuu himan. Bulchaan Jarmanii kan bulchiinsa Iraan qondaalonni Ameerikaa akka Paakistaan Islaamabaad deemanii erga sababa ta'ee booda osoo wayirraa hin ga'iin ba'uun tuffii mul'isaa jedhan. Meerziin Ameerikaan waraana Iraan keessaa ba'uuf tarsiimoo fi tooftaa fayyadamaa jirtu akka itti mul'anni dubbataniiru. Yaada qondaala Jarmanii kanaa wal-dhabdeen duraan Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa miseensota neetoo ta'an jidduutti dhalate ammallee jiraachuu agarsiisa. Warri Iraan mari'achuu irratti ogummaa cimaa qabu akkasumas dhimmoota mariif dhiyaachuu hin qabne irratti mari'achuu dhiisuu ilaalchisee baay'ee ogeeyyiidha. Warri Ameerikaa hagaa Islaamabaadaatti imalanii bu'aa tokko malee akka deebi'an godhan jedhan qondaalli Jarman kun. Hoggansi Iraan biyya guutuu Ameerikaa qaanessee keessattuu eegdota biyyaalessaa akka jedhaman kun hatattamaan akka dhaabbatu nan abdadhaa jedhan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miseensonni naatoo tumsanaaf gochaa hin jiran jechuun komataa ba'aniiru.
Shakkamaan irbaata gaazexeessitoota White House irratti dhukaasa banee Trump ajjeesuuf yaaluun himatame. Jiraataan Kaalifoorniyaa sanbata halkan darbee qophii irbaata gabaastota White House irratti dhukaasa banuun shakkame yakka pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti yaalii ajjechaa gaggeessuun himatameera. Namni umriin isaa waggaa 31 ta'e Kool Toomaas Aalen jedhamu kun wiixataa Waashingtenitti mana murtiitti wayita dhiyaatetti yakka meeshaa waraanaa lamaan himannaan irratti banameera. Sanbata irbaata waldaa gaazexeessitoota White House Washington qopheessan irratti yeroo bakka sakatta'insaa darbutti shugguxii haga tokko awutomaatikii ta'ee qawwee giddu galeessa ta'ee fi billaa sadii qabatee turuu abbaan alangaa himata bane irratti ibseera. Miseensa qaama nageenyaa namni ta'e tokko rasaasaan rukutamullee miidhaan cimaa hin gahiin ibsameera. Namni himanni irratti baname sun yakkamaa taanaan hidhaan umurii guutuutu eeggata. Shakkamaan wayita mana murtiitti dhiyaate kan gaaffii abbaan murtii dhiyeessuu fi sagalee lallaafaa ta'een eeyyeen kabajamoo yookiin lakki kabajamoo jechuun qofaa yeroo deebisuu dhagaameera. Shakkamaan umurii isaa mana murtiif ibse kun barnoota digrii lammaffaa MSc akka qabu himeera. Abbaan alangaa wayita himata isaa mana murtiif dhiyeessutti loltoonni Ameerikaa lama duuba shakkamaa sanaan tokko ammoo cinaa isaatiin dhaabbatanii mul'atu. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.